السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتم متقالي يعني فياكي الحمد لله. أكو مكو واسني بيراجو وين يا سوبرا كنا. أكو مكو ورسني بيستي مي كومنتي جلتنا ورسا دوغا ربيتي سيدونا فودي تتفانا ركتا أتي مو مال ما فانا ركتانا كنا إبنا ili kan keessa tokko sirraa buqqiste sana soddomii arfansaa sana 32 34 as ilaalfaan akka sirraa baastu barbaadamu mee maalumaaf jala deeman tala kana jala yaa jarana ani na ijaabee jira bar an shakkaan jira mucaama kana sababiin isaas yeroo duraa sana yeroo kirooreesii dhugdee sana sayidonaaf dhiisanatti fuudha jechaa ture miti maaluma ta'e lammatammoo gaafa ilkaan irraa buqqisteerre jechuudha. itti qalladaa turanii Saidoo fi isheen viidiyoo yeroo waraaban itti kolfaa turan. Maal isa yaasuun kun nama akkamiiti dhugaa rabbii. Allahu akbar. Maal ibboo yaakee sababii barbaaddanatti fakkaatan tale kun si Saidoo sababii tokkorra sin buusteetu waa taati malee akkasitti waa ta'u intiniin jettu akkasitti sin hin gadhiistu. Yoo irraa fagaattu ta'e yerootiin irraa fagaadhaa. Haa deemtu daraa kee haa qammastu daraa deemtu iisii. karaa san haa ilaaltu mee birriin isa akkuma 100 miliyoona tokko naa galchi jettee funyaan saarra dhaabattu Saidootiin akkatti inni fide birricha sana haa ilaaltu mee karicha kana deemtee maal taaya yaasu bakka ati jirtutti silaa nuti qabbanan argannu dhiisa daraa yaasu haa deemtu karichuma kanatti haa qammastu daraa maal ta'a ta'u qammastee gaafas barti namni akkatti jiraatu. Ijoolleen Itoophiyaatti guddattanii bar rakkina yoo hin arganne yoo isiniin qaqqabne bakka gara biyya Arabaa kana rakkinni jiru isinitti hin fakkaatu. Wanti keessa darbinu waan keessa jiraannu unuuf rabbitu beeka. Itoo qammastee ta'e. Itoo nagaan irree deemte nagaatiin deebi'uun akka jaarsa ishee caatii qaamti deemte. Ija tokko ija lama teesseetu as gara biyyaatti deebiti. Itoo rakkattellee waa tokko taatellee. Maaliif waraqata paaspoortii waan hin qabneef waraqata waan hin qabneef jechuudha. Maal intalli quuftuun kun yaa jiru dhuguma fayyaa hin qabdu ani na ajaa'ibaa jira wallaahi jarri kun dhuguma birrii yuutoobiitu itti mi'aayee akkas maraatu moo wayis tikkileenya ani gaaffin itti ta'aa jira. Sababiin isaas ayyuuni namni lafaa ka'ee akka kanaatti maraatu namni eengadda heerume etoo faana laffa'in etoo waa tokkoon go'ii birreen makanaa qarsheen makanaa heddee kan Saidoomu ajaa'iba akka mucaa ilmoo inni dahee sanatti ushurururu dana qullaa kee guma qullaa keessa viidiyoo si waraabdu sana sii gadhiisti kun talli kun yaasuunis badii qabda. Etoo mana hidhicha qammasteetti ta'e ayyuun bareedaa ture. Ilkaan sirraa cabsitee etoo qammasteetti ta'e ija tokkollee taatu silaa sirroofti. Akkasitti ayyuun du'uuti malee hin sirrooftu abadan. Waa qammastu wayi mana hidhaa sana wayi immoo gidiraa wayi tokko argitu malee inumaan sirrooftu. Dabalatammoo birrii barbaaddi hin talle. Ilmoorree irraa da'uun barbaaddu kun marfee walaannattaa jedhee abbaa manaa isheetti meemdi. Ilmoorree irraa argachuun barbaaddu. Na yaasuun immoo ilkaan kee isaafee yaadaan jirtu natti fakkaata. Obboleessa kiyya. Ilkaan kee isa hafee fi booyi. Baqqaanee toositee bakkuma ayyuun jirti jedhamtu sana hin ga'u. Ayyuun safara kana jirti yookiin biyya kana jirti jennaan ani biyyicha na jedhu toositee yaasu. Saidoon ergee Saidoon ati jirtu dirree dawwaatee ayyuun maal hojjetti maa Saidoon mootummaa keeti moo si qaxaree moo ayyuuf si qaxaree waa malee bitiin qaxarameera mucaan kun wayi ayyuu jaallata wayi dammoo qaxaramee ijaatiin hojjeta malee namni obboleessi ofiiyyuu akkas hin ta'u. Obbolaan ishee kun taa'u ishee ajaa'iban itti ta'u jarri kun feekiin irratti hojjetu. Feekii baddaan irratti hojjetu malee. Maatiin ishee etoo ta'anii suntinaa fi ayyuu yaasuu fi Saidoon ayyuuf maraatu. Abeet. Maal obboo goyoomsuun hanga yoomitti isin hin ga'u?
Sayidoon immoo inuma jaallatan intala kana. Du'ee maraatee jaallata hayyuu kana. Walla baay'ee jaallata. Malee intala kana faana namni tokko hin jiraatu. Ani maraachuu fi hayyuun sammuu kana baastuu fi ufnee sirraa hiikna moonuti yoo ofii kee fala tokko malanne. Haadha ijoollee keeyyuu kunoo mana namaa dalagaa jirti rakkadhee jennaan iyyuu maal rakkatta jetteeni. Ijoollee faana ijoolleen daayipariin ishee haliimni ishee hagam akka ta'e biyya arabaa kanatti hin beekama. Hin rakkattu jette. Innaa gara sammuu keessanitti rabbis ni haa deebisuun jedha. Hayyuun beekaa maraattii fi diraamaa hojjettiin ishee walii namaan galu. Inni gara biraa hayyuun al takka diraamaa hojjetti natti fakkaata. Minkanaatuun diraamaa hojjetti diraamaa isa dhugaa waan hojjettuu fi haasaan ishee asitti haasoftillee diraamaa masana harakaan isaa maal isaa hundumtuu bakka intana harakaatuma diraamaa sana as fiddi beektu. Bakka al takka namoonni wanti kun dhugaa moo soba moo jedha bakka gaaffii manatti ta'a. Waan hundaayyuu kana Sumiyaa immoo of eeggadhu jaarsa koo harka qabdeen gala siin immoo achitti si ajjeesaa jette. Kan Itoophiyaatti hin arginedha Sumiyaatiin Yamanitti argite jedhee hin yaadu. Argiteen itoo deemtee dhuguma ishee ajjeeste jaarsa kee fudhattee galte ati jagna. Sumiyaan viidiyoo ishee dura waggaa meeqa ilaalaa turre gaafa piraank irratti hojjetan irree obsitee cal jettee kaateetu deebistee maal gooti waanuma fuuldura ishee jiru mataa namarratti gadhiisti. Nagartuu hawaatiin waan isheen goote jabanaa mataa ishee irratti cabsite bar itoo deebii tokko deebisuu hin dandeessu ishee anam sarrabsuu hin dandeessu. Gaafa obsi ishee fixattu waanuma harkaa qabdu sitti gadhiisti. Innaa bakka lamatti hiramtee deebita turte silaa itoo deemteetta ta'e. Si wayya ture yaa addee ayyaantu way ayyaantu rabbi si haa sirreessu malee waan si goonuu hin qabnu egaa. Hunda keessaniyyuu sadan keessaniyyuu maraataadha. Yaasuudha, ayyuudha, sayidoodha hundi keessan tokko. Rabbi sinaa qajeelchu ta'ee birrii yuutuubiitu sun maraacha ta'ee hin beeknu. Akkasii isiniin jedhamee rabbi sinaa sirreessu warri fayyaa qabdanii maraannee sammuu nu baafatee jettaniillee karaa irra teessanii caatii qaamtanis rabbi sinaa sirreessuun jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laayik sheer komentii jalatti yaada keessan naa barreessaa galatooma.